Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya har'allee qophii ajaa'ibaa qabannee isinii dhiyaannee jirra. Hanga dhuma qophii keenyatti nu faana turaan affeerraa keenya. Mata duree madaala namummaa jechuudhaan kan eegale gaazixeessaan Oromoo 11 fuula feesbuukaa isaa irratti waa xiqqoo dubbii ergaa jajjabduu qabdu kan facaase obboleessa keenya Abdunaasir Tufaati. Madaala namummaa jechuudhaan eegale waan ati fakkaattu akkaataa uumamaa horiifis beekumsa kee sadarkaa duroomaa aangoofis beekamtii teknooloojiis miti kan feete ta'e adii fi gurraacha fagaadhus hawaa qorachaa yoo sodaa rabbii hin qabaanne yoo hin qabaatin haada hin cinne yoo khatmii gaarii irratti hin lufne nama facaasee galfata dhabe nama ifaajee milkiinis dhibe akkaataa hin taaneef yaa ilma namaa rabbiin sodaadhu madaala namummaa rabbiin sodaadhu madaala namummaa jechuudhaan barreesse obboleessi keenya kun uffata kee surree bifa kee buburree qabeenya kee horii daangaa kee qorii yaabbii kee xayyaara hawwii kee doolaara irraa dantaa hin qabu isuma sodaadhu akka ofsi qabu isuma sodaadhu akka ofsi qabu jechuudhaan kan barreesse suuraa isaatii fi suuraa ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa kan inni ilmaan isaatii wajjin xiqqashu billig godhee sooshaal miidiyaa irratti gadhiise. Ilmaan dhaloota gaarii, ilmaan dhaloota qubee kan diinii fi duniyaadhaaf faayidaa qabu kan gartee ilmaan si caalu kan addunyaa tanaaf bu'aa buusu rabbi siif haa godhu jechuudhaan nutilleen eebba xiqqoo isaadhaaf dhaamuu barbaanna. Ilmaan Oromoo mataa ol qabachiisu kan diinii duniyaadhaan faayidaa guddaa qabu rabbi siif haa taasisu jennaan nutilleen ustaaz keenyan ergaa jajjabduu akkana kan nuuf barreessite Abdunaasir Tufaa jajjabaadhu ammallee.